راديوني دري شقر 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 تربان قوتو قيودان قلقلت ساعتي تقرأ قلي أما ساعتي تقف ولكاتي دنبالي قبابا متر باندي كل سقل كيلو هرزي كل شمي في دبافري كل شان رتي كوبي دبرسو أما جل قبا راديوني دري شقر Ashama akkam jirtu dhaggeeffattoota raadiyoonii dirree shaggar oduu guyyaa har'aa qabannee dhiyaaneerraa oduu waliin an iftuu galataati. Uummanni Oromoo qabsoo barootaaf gaggeessaa tureen injifannoon isaa butamus qabsoo isaatti guduunfaa godhuuf ammallee qabsaa'uu akka qabu dhaamame. Godinaalee Wallaggaa dabalatee waraanni mootummaa namoota nagaa ajjeesuun akkuma itti fufeetti jira. Koreen lubbuu baraartota idil-addunyaa Itoophiyaa biyyoota addunyaa balaan cimaan itti gaarreeffate keessaa sadarkaa jalqabaarra kaa'e. Kunneen oduuwwan hangafoota guyyaa har'aati amma bal'inaan isin biraan gaha. Uummanni Oromoo qabsoo baroota dheeraaf gaggeessaa tureen injifannoo gurguddaa galmeessaa turus injifannoon isaa galma barbaadamu bira waan hin geenyeef ammallee qabsaa'ee xumura itti godhuu akka qabu qeerroon RDSF yaada isaa qoode tokko dhaame. Jaarraa tokkoo fi walakkaa oliif uummanni Oromoo diina jalatti buluu dheeffaaf wareegama qaqqaalii kaffalaa turuu yaadachiisee falmaa gaggeessaa ture irratti ammas qabsoon xumura gochuu akka qabu dhaama. Akkuma beekamu uummanni Oromoo qabsoowwan waggoota 150 oliif gabrummaa leellistoota sirna Itoophiyaa duriitiin godhamu ofirraa faccisuudhaaf jecha halkanii fi guyyaa taa'een beeku wareegama gurguddaadhaaf ulfaataa ta'e kafalaalatti kan as ga'anii mootummoota Minilikirraa as kaasee hanga Haayile Sillaaseetti boqonnaa isa dura calanqoo fi aanoleen dhumaatii jumlaadhaa kanneen cabinsa warra gullallee kan warra tuulamaati irratti hangafa godhatee guutumaa guututti kan walloo dirree boruutii jalqabee hanga kan cabii calanqotti marsaa duraa keessatti uummanni kun ummata gabrummaa kana jalatti harka kanneen hin teenye jechuudha. Itti fufees bulchiinsi sirnoota abbaa irree dhufaa darbaa hanga bara bulchiinsa mootummaa wayyaanetti uummata Oromoo jilbeeffachiisuuf yaalanis qabsoo uummanni Oromoo gaggeessaa tureen akeekni isaanii karaatti hafuu eera. Haayile Sillaasee gabu'ee dargiinis tooftaa jijjiirrateetuma roga garaagaraatiin tarkaanfiiwwan adda addaa uummata kanarratti fudhachaa kan ture. Daan sun wayyaanetii waggaa 27 rakkoo jabaa eega uumeen booda uummanni kun eenyummaa isaatillee haalli ittiin ibsachuu dadhabee fi akkasumatti maqummaan Oromummaa ijoolleen akkaataa itti akka ta'e kan ture jala taa'uu hin dandeenye jechuudha. Qindaa'ee tolfatee alaas keessaa wal dubbatee jala fi gubbaadhaan wal yaamee wal jalaa owwaatee tarsimoo qabsoo isaa qindeeffatee hayyuu isaa dhaga'ee guddaa isaa jala deemee hangafni xiqqaa kabajee xiqqaanis hangafa kabajuudhaan wal dhagee waaqallee waaqa tokkichallee kadhatee warraaqsi qeerroodhaan durfamu kan hayyoota hedduu of keessatti qabatuu fi iccitii jajjabduu of keessaa qabu lafaa ka'ee dho'uu danda'e. Iccitiin qabsoo uummata Oromoo baroota darbanii tokkummaan ka'ee aarsaa barbaachisu kaffalee akka qabsaa'u godhe maali? Gaaffii jedhuuf akkas jechuun ibsa. Aarsaaleedhaaf wareegama ulfaataa hedduu hafaleeti. Kun yaadannoo waggoota 5 dabran kana keessaati jechuudha. Inni sun maaliif ka'uu danda'e? Akkamitti bakka san dhufuu danda'e? Yookaan ammoo maaltu achiin ga'uu danda'e? Rakkoowwan hedduutu walirratti ulfaataa rakkoowwan barabaran taa'utu mana namatti gahee ilma nyaatee dhaloota nyaatee akkasumas diinagdee nyaatee hawaasicha kan eenyummaa isaa gaafa inni nyaachuu eegalu guutumaa guututti gartee maqaadhaan yoon dees mataan osoo hin jiru maqaadhaan hin duukan juusaniif jecha lafaa ka'ee sossoheeti qeerroon simoo mataa isaa baafatee keessattuu hayyoonni arraanta namanidhaa jiran kun wirtuu lafee duudaa qabsichaa ta'uudhaan wayyaanii waggaa 27 kallattii hundaan of humneessisan biyyatti galchuu danda'eedha kan jiru jechuudha. Qeerroon Oromoo Oppidiyoo bilisoomsee qabsoo uummanni Oromoo yeroo dheeraaf gaggeessaa ture galmaan ga'uuf wareegama gurguddaa baasus Oppidiyoon ergamtuu malee dandeessee dhaabbachuu hin dandeenye. Injifannoo Oromoo sirna Minilik ijaaruuf akka oolchite dubbata. Hireen qeerroon qabu yeroo sanitti dura Oppidiyoo diina jalaa baasuudha. Egaa diina jalaa baase immoo humna isaa humneeffatee gara walotti tarkaanfatee diinichirraa kaatee if ijaaruudha ture jechuudha. Haa ta'uti ilmoon buutiidhaa jennaan Oromoon joosanitti hadhaa isaanii yookaan immoo summiin isaanii arraas hin hafne qabsicha ciniinee tarkaanfii yookaan immoo sakaaleeti jira. Sakaalee kun akkamitti sakaalee?
sakaalli kaleessa caaltu sakaalamuun isaa beekamaadha. Arrammoo mootummaan sirna falaasama Itoophiyaanistoota durii hundeeffamee Abiyyi Ahmediin kan hodhamu keessattuu hundeeffamee uummata kana wayyaaneedhaa fi darbii Haayile Sillaasee caalaa akeeka Minilik akkuma duula Minilik jedhan akeeka Minilik qabateeta kan inni sossoo'aatiin jiru. Dhumarrattis uummanni Oromoo seenaa roorroo alagaa jalatti kufee jiraachuu waan hin qabneef abdii kutannaa keessaa ba'ee umurii sirna eenyummaasaa fi isa balleessuuf abjootu gabaabsuu akka qabudha. Amma uummanni Oromoodhaa kun haala isarra deemaa jiru kana irratti dammaquu danda'uu qaba. Bakka rafisanii ka'ee abdii isaa horachuu qaba. Kaleessaas bakka kana caaltu waan ta'eef har'aas ammoo bakka kana caaltu bakka kanaa yoo ka'e bakka guddoo silaa galma fuulduraa kan gahuu ni danda'a jedhee dura dammaquu qaba. Wabii Waaqotu qindeesse. Godina Wallaggaa Bahaa magaalaa Naqqamteetti dargaggoonni Oromoo 4 waraana mootummaa Bilxiginnaatiin ajjeefamuun dhaga'ame. Gabaasa Wabii Waaqoon qindeesse Gurmeechaa Gammachuun akka ittaanutti dubbisa. Akka odeessaaleen garaagaraa bahaa jiran ifoomsanitti muddee 8 bara 2014 dargaggoonni Oromoo 4 kanneen maqaan isaanii Abubakar Nuuree, Nimoonaa Ejjiguu, Amaanu'eel Abtaamuu fi Sanyii Ittaanaa barataa saayinsii fayyaa Yuunivarsiitii Riifti Vaalii damee Naqamtee kan ta'e badii tokko malee rasaasa waraana mootummaa Bilxiginnaatiin ajjeefamuun ibsameera. Dargaggoonni kunneen magaalaa Naqamtee keessa naannoo mana amantaa Ortodoksii Gabreelii jedhamutti karaa gubbaa deemaa osoo jiranuu jimaata galgala humnoota waraanaa mootummaatiin butamanii erga ajjeefamanii booda reeffi isaanii bakka laga Harree jedhamutti gatamuun ibsameera. Dargaggoota gara jabina waraana Bilxiginnaan ajjeefaman keessaa dargaggoo Abubakar Nuuree fi Nimoonaa Ejjiguu ji'oota muraasa dura mana hidhaa Qilliinxoorraa ba'uutu himama. Dargaggoo Abubakar Nuuree bara bulchiinsa wayyaanee keessas mana hidhaa Maakalaawii fi Qilliinxootti waggoota dheeraaf dararamaa ture. Bara 2018 hiikamuun bara 2019 immoo marsaa lammaffaaf hidhamee yeroo dhiyoo akka ba'e odeeffanneerra. Lixa Oromiyaa godinoota Wallaggaa keessatti waraanni mootummaa namoota nagaa ajjeesuu akkuma itti fufetti jiraachuu gabaasaaleen garaagaraa qooduu irratti kan argama yoo ta'u, dargaggoo Obsaa Warquu hiriyaa Amaanu'eel Wandimmoo caamsaa 11 bara 2021 poolisiin humna addaa Oromiyaa shugguxii mormatti fannisuun adda babaayii Dambidooloo irratti hawaasa bal'aa fuula duratti dhaabee rashanee gaafa muddee 16 bara 2021 godina Qeellan Wallaggaa aanaa Sayyoo bakka Dalloo jedhamutti waraana mootummaa Bilxiginnaatiin ajjeefamuun ibsameera. Dabalataanis godina Wallagga Bahaa aanaa Kiiramuu magaalaa Qoqqofeetti muddee 7 bara 2014 hojjetaa buufata fayyaa magaalaa Qoqqofee kan ta'an obbo Mulugeetaa Gammadaa balleessaa tokko malee waraanni mootummaa rasaasaan akka ajjeese maddeen raadiyoonii Dirree Shaggaritti himan. Obbo Mulugeetaa Gammadaa hojii ogummaa isaaniitiin uummata naannichaa tajaajiluu malee dhimma siyaasaa wal qabatee garee kamiinuu waliin hariiroo akka hin qabne ibsuun sababa oromummaa isaaniif qofa ABO shaneef qoricha kennuu fi tajaajila fayyaa irratti gorsa laachuun deeggaraa jirta jedhanii gochaa isaanii malee akka ajjeesan maddi raadiyoonii Dirree Shaggar ibseera. Akkasumas godina Harargee Bahaa aanaa Cinaaksanitti dargaggoonni Oromoo 7 kanneen ammaaf eenyummaan isaanii addaan hin baafamne waraana mootummaa Bilxiginnaatiin bakka tokkotti rashanamuun ibsameera. Oduudhuma walqabateen godina addaa Oromiyaa naannoo Amaaraa Walloo aanaa Baatettis namoonni nagaa lakkoofsa 30 ol ta'an waraana mootummaa Bilxiginnaatiin ajjeefamuun ibsameera. OMN nama jiraataa aanaa Baatee ta'e tokko wabeeffachuun akka gabaasetti namoota ajjeefaman kanneen magaalaa guddoo godinichaa Kamiseerraa fiduun aanaa Baatee bakka kaambii waraanaa Burqaa jedhamutti akka rashanan ibseera. Dabalataanis aanaa Arxummaa Furseetti garee fiinxaaleeyyii Amaaraa fi waraanni mootummaa Bilxiginnaa waliin ta'uun ilmaan Oromoo hedduu ajjeesanii iddoo Intalee jedhamutti reeffa akka gatantu ibsame. Gabaasaaleen adda addaa akka qoodamaa jiranitti garee fiinxaaleeyyii Amaaraa qaawwa mootummaan Bilxiginnaa baneef itti fayyadamanii haaloo bahinsa waggoota darbanii ba'uuf gocha duguggaa sanyii raawwachaa akka jiran himu. Akkasumallee Oromoo Walloo kallattii hundaan marfamanii diina walakkaa waan jiraniif birmannaa uummata Oromoo hin arganne taanaan kanaan booddee gochaan ammeenyaa gurguddaan kan darbe caalu irratti raawwatamuu akka malu ibsuun Oromoo Walloo haala akka malee yaaddessaa keessa akka jiru eeru. Godina Horroo Guduruu Wallaggaatti humnoonni fiinxaaleeyyii Amaaraa manneen jiraattota ibiddaan gubaa jiraachuun ibsame. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Kiraamutti humnoonni garee fiinxaaleeyyii Amaaraa sirna Bilxiginnaan uummata nagaa gooluuf bobbaafaman ammallee manneen jiraattotaa gubaa jiraachuun ibsame. Akka maddeen keenya ibsanitti dhuma torban darbe aanaa Kiraamuu gandoota akka Somboo Waatoo fi Siddaan jedhamutti manneen jiraattota dhibbootaan lakkaa'amanii fi oomisha qonnaan bultoota ooyiruu keessatti ibiddaan gubuun loon dabalatee qabeenya uummataa hedduu gareen fiinxaaleeyyii kun saamaa akka jiran ibsaniiru. Badiin gareen fiinxaaleeyyii
maaliyyii kunneen raawwatan yeroorraa gara yerootti dabalaa akka jiru eeranii gandoota lamaan Somboo Waatoo fi Siddaan keessatti qofa yoo xinnaate manneen jiraattota 200 ol gubanii walumaa galatti loon 150 ol ta'an saamanii gara naannoo isaaniitti fudhachuu himu. Yeroo gareen kun yakkoota hamaa kana raawwatu qaamonni mootummaa godinaa fi aanaa sirriitti quba akka qaban eeranii yeroo gochi kun raawwatamu poolisoonni humna addaa Oromiyaa akka hin dhorkinee fi gama jaraa goruun uummata akka dararan ajajni gama bulchiinsota nageenyaa godinaa fi aanaatiin kennamaa akka ture quba qabaachuu himan. Itti dabaluunis uummanni roorroo humnoota kanneeniin irratti raawwatamaa jiru dheessee lubbuu isaa oolfachuuf yoo yaalummoo poolisoonni humna addaa Oromiyaa namni kamuu aanicha keessaa bahee akka hin deemne dhorkaa akka jiranis ibseera. Walumaa galatti uummanni aanichaa akka hin baqannes dhorkamee akka hin jiraannes goolame sadarkaa ammaataarra ga'ee akka jiru maddi RDS himeera. Wabii Waaqotu gabaase. Godina Shawaa Kaabaa aanaa warra Jaarsotti qonnaan bultoonni hidhattoota bilxiginnaan saamamaa jiraachuu maddeen RDS himaniiru. Gabaasa Liiban Jaarsoo gurmicha gammachuun akka taanutti isinii dhiyeessa. Godina Shawaa Kaabaa aanaa warra Jaarsoo gandoota hedduu keessatti hidhattoonni bilxiginnaa naannoo sanitti bobbaafamanii jiran hanqinni dhiyeessii nyaataa mootummaa waan mudateef qonnaan bultoota doorsisanii saamuu irratti akka argaman maddeen gara sirraa raadiyoonii Dirree Shaggaritti himaniiru. Akka maddeen keenya jedhanitti gandoota baadiyyaa aanaa warra Jaarsoo kanneen akka Boobee Liiban, Faajjii Ejersaa, Shankooraa, Dhaayetuutii fi gandoota naannoo Amaaraa daangessanii argaman akkasumas bakkeewwan waraanni bilisummaa Oromoo keessa socho'utti hidhattoonni bilxiginnaa waraana bilisummaa Oromoo loluuf mootummaan gara sana bobbaase halkan mana namaarra deemanii midhaan nyaataa, maallaqaa fi meeshaalee waraanaa qonnaan bultoonni karaa seera qabeessa ta'een hidhatan irraa saamaa jiraachuun beekamee jira. Kanumaan walqabatee aanaa warra Jaarsoo keessatti qaamni maqaa waraana bilisummaa Oromootiin gurmaa'ee ijoollee dabballoota mootummaa, abbootii qabeenyaa fi namoota adda addaa ugguruun maallaqa namarraa walitti qabaa jiran kan jedhu maddi keenya kun manguddoonni naannoo sanaa dhimma kana hooggantoota waraana bilisummaa Oromoo toora sanaa waliin mari'atanii kan turan yoo ta'u miseensonni waraanichaa gocha akkanaa keessatti hirmaatan kan hin jirre ta'uu mirkaneessuun namoota uffata waraana bilisummaa Oromoo uffachuun uummata saamaa jiran irratti tarkaanfii kan fudhatu waan ta'eef namoonni gocha kanarratti bobba'anii jiran akka irraa of qusataniif akeekkachiiseera. Addunyaarratti balaawwan ciccimoo hokkora mirga namoomaa uumuun gaaga'amaa fi jeequmsa adda addaa jalaa lubbuu namoota nagaa baraaruun kan beekamu koreen lubbuu baraartota idil addunyaa Itoophiyaan bara faranjoota dhufu kana keessa biyyoota addunyaa 10 balaan ciccimoo itti gaarreeffatte keessaa Afgaanistaanitti aansuun sadarkaa lammaffaarratti teechisee jira. Wanti koreen kun akka sababaatti eere keessaa immoo waraanni biyyattii keessatti gaggeeffamaa jiru cimee kutaalee adda addaatti babal'achuun itti fufuu fi haalli qilleensa baramaa jijjiiramuun Itoophiyaan biyyoota addunyaarraa kanneen balaawwan ciccimoo itti gaarreeffatan keessaa gara toora jalqabaatti akka dhufu akka taasisee ibsuun Sudaan, Meenamaar, Sudaan Kibbaa, Koongoo, Naayijeeriyaa, Yemanii fi Sooriyaa tarree kana keessa galchee jira. Liiban Jaarsotu gabaase. Egaa dhaggeeffattoota keenya oduuwwan har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaan gammaati sagantaa fi waliin turtii gaarii qabaadhaa. Lafaa fi lafee. Lafti qabeenya argattaa hin qabneedha. Gamoo ijaaruun, warshaa dhaabuun, qotanii oomishuun, tikfatanii horuun, jiraatanii gadaa arguun, du'anii awwaalamuun yoo lafa qabaatan qofa. Oromoon eega sirna alagaa jalatti kufee booda lafa isaa mulqame. Ammallee lafa isaa fudhachuuf alagaan itti roorrisaa jira. Kanaaf qophiin lafaaf lafee jedhu kun daba Oromoo lafa mulquu, lafarraa buqqisuu, lafa isaarra alagaa qubachiisuu fi qabeenya uumamaa Oromoo qisaasuu irratti dalagamu ni saaxila, ni xiinxala, ni mari'achiisa. Lafti keenya lafee keenya. Barbaachisummaa fi akeekni zoonii diinagdee addaa maali? Kabajamtoota dhaggeeffattootaa fi hordoftoota raadiyoonii Dirree Shaggar qophii lafaaf lafee yooyyaa ashamaa akkam jirtu. Aadaa waan ta'eef nagaa isif fuune malee Oromoo fi Oromiyaan nagaa dhabanii guddaa xiqqaan dhiiraa dhalaan namaa sa'aan
maatii waatiin jaarsaa jaartiin maal keessa akka jiran inuma quba qabna. Nagaa dhabuun kun walitti dhufeenya gama qophii kanaatiin qabuun wal qabsiisnee waan uumamuu danda'us isiniif dhiyeessuu ittuma jirra. Yeroo waraanni babal'atee nagaan dhabamu saamichaa fi weerara lafaatiif da'oo ta'ee seera dhablummaan daranuu akka guddatu beekamaadha. Qophii keenya har'aa lafaaf lafeetiin garuu saamicha yookiin weerara lafaa da'oo lolaa jalatti taasifamu otoo hin taane saamichuma karooran dambii fi qajeelfamni itti bahee raawwatamuuf jiru irratti fuulleffanna. Kunis barbaachisummaa fi akeekni zoonii diinagdee addaa giddugaleessa Oromiyaatti hundeeffamuuf jiru irratti nu waliin tura. Qopheessituun Faayituu Wadaajoo, Gulaalaan Duubee Wayyeessaa kan isinii dhiyeessu immoo an Gurmeechaa Gammachuuti. Labsiin hundeessa zoonii indastirii addaa gadaa jedhamu ilaalchisee bahee 226 bara 2012 barbaachisummaa zoonichaa ilaalchisee akkas jedha. Tokkoffaa zoonii indastirii addaa gadaa jedhamu kana investimentii alaa hawwachuudhaan diinagdee alergii guddisuu sharafa alaa argamsiisuudhaaf. Lammaffaa uummanni naannichaa hiree hojii zoonii indastirii kanaa keessatti uumamuun hojii argatee hojii dhabdummaarraa akka ba'uuf. Sadaffaa nageenyummaa namaa fi biyyaa eegsisuuf. Afraffaan lafa qusannaadhaan itti fayyadamuuf akka ta'e tarreeffamee jira. Piroojeektiin magaalaa addaa ijaaruu kun walumaa galatti dhimmoota ijoo sadi milkeessuuf hojiirra oolaa jiraachuusaa Daayirektarri olaanaan abbaa taayitaa zoonii diinagdee addaa gadaa Injiinar Dammallaash Muluu kan jedhaman waggaa 2 dura BBCtti dhimma kana himanii turan. Haaluma kanaan carraa hojii uummataaf banuu, hanqina sharafa biyya alaa bal'inaaf furuu fi ce'umsa diinagdee qonnarraa gara indastiriitti taasifamu saffisiisuuf magaalaan yookiin zoonii indastirii addaa kun akka uumamu miidiyaadhaan dubbatan. Zoonii diinagdee gadaa jedhamu kan mootummaa Oromiyaatiin ijaaramuuf eegalame kun zoonii indastirii akka armaan duraa magaalota tokko tokko keessatti fakkeenya Adaamaa fa'aatti ijaaramanii otoo hin taane magaalaa Haaraya Mojoo fi Adaamaa gidduutti ijaaramu akka ta'e hubachuun barbaachisaadha. Piroojeektii guddaan zoonii diinagdee addaa gadaa jedhamee labsiin ba'eef kun lafa hektaara 23,656 uwwisa. Kunis lafa walakkaa bal'ina magaalaa Finfinnee ga'u akka jechuuti. Bal'inni Finfinnee dur hektaara 21,000 kan ture yoo ta'u, amma garuu babal'ina seeraan alaa yeroo adda addaatti taasifameen hektaara 54,000tti ol guddatee jira. Gara hektaara 30,000 Oromiyaa irraa fudhatame deebisuuf Oromoon kalfalmii godhaa jiru. Kana biras darbee godina addaa naannawa Finfinnee jedhamee uumameen lafti Oromoo irraa fudhatamee jira. Lafti amma zooniin diinagdee addaa gadaa irratti ijaaramuuf jiru kun gabaabumatti Finfinnee ishii durii kan bara heerri 1995 yeroo ragga'u turte san kan caalu jechuudha. Karaa biraatiin Mojoo fi Adaamaa gidduutti magaalaa guddaa hamma Finfinnee ga'utu hundeeffamuuf deemaa jira jechuudha. Lafti zooniin diinagdee addaa maqaa gadaa jedhamuun ijaaramuuf karoorfatame hektaarri 23,656 kun iddoo indastiriiwwan garaagaraa kan mana jireenyaa, iddoo daldalaa yookiin koomershiyaal zoon, iddoo tajaajila loojistikii akkasumas iddoo bashannanaa fi tuurizimii of keessatti qabata jedhameera. Kana malees zooniin diinagdee addaa kun daldala sadarkaa addunyaatti dorgomaa ta'e fiduuf buufata xiyyaaraa guddaa naannoo Duukamitti ijaaramuuf yaadame waliin walitti hidhuuf yaadamee karoorfamuusaatu himama. Ijaarsi zoonii addaa kun boqonnaa 4 garaagaraatti qoodamee waggoota 40 dhufaniif kan raawwatamu yoo ta'u, waggoota 5 boqonnaa duraatiin lafa hektaara 3,150 misoomsuuf, boqonnaa lammataan lafa hektaara 5,000 akkasumas boqonnaa sadaffaa waggoota 10 hanga 15 fudhatuun lafa hektaara 8,000 misoomsuu fi boqonnaa afraffaa waggoota 10 hanga 15 fudhatuun ammoo lafa hektaara 7,800 walumaa galatti lafa hektaara 23,000 misoomsuuf karoorfatame. Dhuguma kun Oromoof misoomaaree, dhuguma lafa Oromoo kanarratti Oromootu abbaa indastirii ta'uuf deemaaree, dhuguma hojjiitu Oromoof uumamaaree kun tasuman ta'u. Ijaaramuu magaalaa alagaan karoorfamu Oromoof badii malee bu'aa fidee akka hin beekne ija keenyan agarreerraa jireenya keenyan safarree jirra. Mootummaan Bilxiginnaa akka ibsutti lakkoofsi namoota yeroo ammaatti iddoo piroojeektiin zoonii diinagdee addaa gadaa irratti ijaaramuuf karoorfamerra jiranii 33,000 hanga 35,000 ta'a. Kun baay'ina maatiiti moo baay'ina nama maraati kan jedhu garuu ifatti hin beekamu. Yaadni zoonii diinagdee addaa kun biyya keessa qofa otoo hin taane akka addunyaatti dorgomaa ta'uuf akka ta'e simama. Kana jechuun nama maallaqa qabu hundaafuu zoonichi banaa ta'aa jechuudha. Qotee bulaa Oromoo achirraa buqqa'utu maallaqa qabaaree. Piroojeektiin waggoota 40 keessatti xumuramuuf yaadame kun gaaffiiwwan adda addaa akka kaasnu nu godha. Gaaffii buqqa'insa qonnaan bulaa,
Dimoogiraafii yookiin qubsuma uummataa jijjiiruu akkasumas bakki filatame kun bakka daangaan Oromiyaa walitti dhiphatuu fi qallattu ta'ee kan daangaa alagaatti garmalee walitti dhiyaatu ta'uunsaa ifumatti Oromiyaa bakka lamatti addaan kutuu akka ta'e ifatti mul'isa. Kanaafuu amma gaaffiin gaafatamuu qabu dura dursoo piroojeektii kanarratti uummanni mariisifamee jira. Piroojeektichi ni barbaachisaayyuu. Wantoota olitti tarreeffaman kana milkeessuuf dirqama zoonii diinagdee addaa hundeessuun barbaachisaadha. Zooniin diinagdee addaa uumamu yoo barbaachise maaliif lafa tuulamaa isa saamamee dhume kanarratti ta'a? Oromiyaa gara kibbaa gara dhiyaatti lafti indastiriif ta'u ni dhabame. Dubbiin ifaadha. Magaalaa Finfinnee akka magaalaa Adaamaatiin walitti ejjettuuf ammayyuu homtuu nafne waan ta'eef piroojeektiin bilxiginnaan baase kun isuma kana irra caalaa cimsuuf karoorfame. Jireenyi uummata Oromoo fi Oromiyaa maal irratti akka hundaa'e beekamaadha. Kanaaf ammoo piroojeektii akkamiitu barbaachisa gaaffii jedhu piroojeektiin kun hin deebisu. Qabxiin guddaan ilaalamuu qabu Oromiyaa keessaa bakki piroojeektii kanaaf filatame akeeka siyaasaa dhokataa waliin hidhata qabaachuudha. Piroojeektiin kun lafa hektaara 23 irraa qonnaan bulaa buqqisuu qofa otoo hin taane bakka kaartaan Oromiyaa garmalee itti qallattu kan naannicha bakka lamatti addaan muruu danda'u Mojoo fi Adaamaa jidduu filachuun isaa Oromiyaa qoqqooduu haala aanjessuudha. Bakka kanatti bal'inni daangaa Oromiyaa daangarraa hanga daangatti kiiloomeetira 200 hanga 300 hin caalu. Gama kaaniin fiixeen Finfinnee Mojoorraa kiiloomeetira 60 gadi yoo ta'u, Adaamaa Mojoorraa kiiloomeetira 22 gadi. Finfinnee haga Mojoo Adaamaa qubsuma magaalaa godhanii wal qunnamsiisuun kanarratti ammoo zoonii indastirii addaa gadaa yookiin magaalaa haaraa hektaara 23 gubbaa qubatu yoo itti dabalamu maaltu akka ta'u tilmaamuun salphaadha. Qaamni mootummaa Oromiyaa ofiin jedhu kun piroojeektii kanaaf maaliif bakkicha filatere? Kun gaaffii belbeltuudha. Akeeka maastar pilaanii Finfinnee bal'isanii Oromiyaa bakka lamatti qooduu fashalee ture bifa haarawaa fi saffisaa ta'een raawwachiisuuf kan danda'u akka ta'e hubachuun rakkisaa miti. Zoonii indastirii kana ijaaruu jechuun magaalaa haaraa ijaaruu jechuudha. Gabaabumatti haala qabatamaa amma Itoophiyaa keessa jiruun magaalummaa babal'isuu fi indastirii guddisuu jechuun karaa biraatiin uummattoota biyyattii eenyummaa fi afaan ofii qaban dagachiisanii amaaressuu jechuudha. Yoo amaaressuun hanqate uummata afaan Amaaraa qofa dubbatutti suuta suutan ceesisuu jechuudha. Akkuma beekamu biyyattiin sirna federaalummaa kan hordoftu taatus aangoo sirnaan ala akka malee giddu galeessatti waan kuufamee waalteffameef imaammanni magaalaa indastirii fi diinagdee sadarkaa naannootti bahee hojiirra oolaa hin jiru. Oromiyaanis imaammata of danda'e kan magaalaa indastirii fi diinagdee bakka hin qabnetti ijaarsa magaalaa haaraa kanaa waan ittiin qajeelchitu waan hin qabneef imaammatuma sadarkaa federaalatti jiruun fayyadamuun waan hin oolle. Imaammatoonni sadarkaa federaalatti jiran ammoo kan uummataa fi naannolee hunda hirmaachisanii fayyadamaa taasisuuf ba'an otoo hin taane ilaalcha garee aangoorra jiru kan olaantummaa warra Abisiiniyaa warra kaan irratti fe'uu hojiirra oolchuuf kan qophaa'e. Caasaan mootummaa gara federaalizimiitti jijjiiramus imaammanni bu'uuraa garuu haala amansiisaa ta'een gara bara Minilik Hayila Sillaasee fi darguurraa hin jijjiiramne. Fakkeenya tokko qofa kaasuu dandeenya. Afaan daldalli ittiin gaggeeffamu ammallee afaan Amaaraati. Daldalli alergii akka zoonii kana keessatti hojjetamuuf karoorfame kun ammoo hayyamni hojii isaatu federaalarraa kennama malee naannoorraa hin kennamu. Kun immoo seeraa fi imaammata sadarkaa federaalaatiin akka buluuf dirqamsiisa. Afaan Amaaraa fayyadamuu dabalatee jechuudha. Gabaabumatti imaammata namoota federaalarra jiraniitu hojiirra oola. Sun immoo Oromiyaa bakka lamatti muruus kan dabalatu ta'uu akka danda'u haala siyaasaa waraana amma biyyattii keessatti deemaa jirurraa ifatti hubatama. Qabxiin biraa xiyyeeffannoo laalamuu qabu dhimma buqqaatii qonnaan bultootaati. Dhugummaan isaa sirriitti mirkanaa'uu baatus qonnaan bulaa 33 hanga 35 ta'u naannoo kanarra lafa qotatee kan jiruusaa gaggeeffatutu jiraata. Namoonni kun takkaa'uu buqqaanii baduuf jiru yookiin mala jiruu barootaaf beekan dhiisanii waan hin beeknetti seenuuf deemu. Karaa hundaanuu baduun isaanii mamii hin qabu. Namni qonnaan jiraatu osoo barnoota hin qabaanne indastirii keessatti qaxaramee yookiin abbaa qabeenyaa ta'ee fayyadamaa ta'a jechuun kijiba. Misooma jedhamee qonnaan bulaan waggoota dheeraaf kutaalee Oromiyaa adda addaa keessatti buqqifamaa ture martuu akkasumatti sobamaa ture. Imaammata diinagdee qonnaa caalatti fayyadamaa isaan taasisu odoo diriirsuu hin danda'in magaalaa fi indastirii qonnaan bulaaf jedhamee ijaaramu waggoota darbanitti badii inni Oromoorraan ga'e agarreerra. Yeroo baay'ee beenyaa gahaa malee buqqaafamuun jiraattota akkasumas piroojektota lafa qonnaan bultoota irratti hojjetaman irraa qonnaan bultoonni fayyadamoo ta'uu dhabuun rakkoolee bal'inaan mul'atan keessaa
sadarkaa olaanaatti dubbatamulleen badiin aadaa fi afaan irra gahu xiyyeeffannoo gahaa waan argate hin fakkaatu. Beenyaa gahaa yoo kenname buqqaafamuun sirrii ta'a. Kan maallaqa qabu akkuma fedhetti nama buqqisee biyya nama dhabsiisuudhaan ofiimmoo maallaqaan abbaa biyyaa ta'a jechuudha. Haalli jiruu qonnaan bulaa tokko erga qonnarraa buqqifame booda wabii maalii qaba? Wabiin sunoo eenyummaa, afaan, aadaa fi duudhaa ummatichaa irratti dhiibbaa fidu akkamitti ilaalama? Mirgi abbaa biyyummaa ummatichi lafasaa fi biyyasaa irratti qaboo ni sharafama moo hin sharafamu? Gaaffiin guddaan isa kana. Qorannoon walaba ta'e kan gaaffilee kanneen deebisu bakka hin jirretti misoomni gaggeeffamu misooma otoo hin taane walharkaa fuudhinsa abbummaa lafaati. Abbummaa lafaa qonnaan bulaarraa gara qubattoota haaratti dabarsuu jechuudha. Sababni kana kaafneef ifa. Gama baajataatiin mootummaan naannoo Oromiyaa bu'uuraalee misoomaa barbaachisoo ta'an kanneen akka bishaanii, humna elektirikii, teleekoomii fi sirna dhangala'aa kan hojjetu yommuu ta'u, misoomni lafichaa garuu abbootii qabeenyaan kan hojjetamu akka ta'e ifa. Aangawoonni piroojeektii kanaatis kanuma ifoomsaa turan. Warri bilxiginnaa misooma kanaan namni buqqa'u hin jiru jedhu. Garuu namni buqqa'u akka jiru beekamaadha. Osoodhuma namni buqqa'u hin jiru ta'eeyyuu qubannaan haaraan namoota dura turan lakkoofsan xinneessee yookiin maayinooriitii taasisee mirga murteessummaa isaanii mirqu akka dhufu tilmaamuun salphaadha. Fakkeenyaaf magaalota hanga ammaatti ijaaraman ilaaluun gahaadha. Paarkiiwwan industirii hanga ammaatti hundeeffamanis ilaaluun ni danda'ama. Dabalataanis yuunivarsiitota magaalota xixiqqoo keessatti banamanii barattoota liqeeffamanii dimogiraafiin jijjiirames akkasuma. Qubattoota haaraa baay'ee fiduunuu ammoo eenyummaa, afaan, aadaa fi duudhaa uummata dura ture akka balleessu yookiin miidhu hubachuun dirqama. Maallaqni guddaan yeroo bakka tokko irratti dhangala'us qubsuma haaraa keessatti hojii barbaacha gara bakkichaa namoonni hedduun akka dhufan laaluu feesisa. Fakkeenyaaf qubsumni Finfinnee akka malee kan baay'achaa dhufe sababa maallaqni guddaan magaalattuma tana qofa keessatti dhangala'uuf namoonni hojii barbaachaaf waan baqatanii seenaniifi. Akkuma olitti ibsine imaammata poppuleeshinii afaanii, aadaa fi duudhaa Oromiyaan sadarkaa naannootti hin qabdu. Sadarkaa federaalaattis imaammanni daneessummaa bu'uura godhate kan hawaasummaa, afaanii, aadaa fi duudhaa hin jiru. Imaammanni jiru kan tokkummaa sabqeentee saboota irratti gadi fe'uuf baroota nugusaa keessa turedha. Sanuma irra dibanii gowwoomsaaf itti fayyadamu. Oromiyaanis sanuma fayyadamtii jechuudha. Zooniin addaa yookiin magaalaan haaroftii bakka imaammanni hawaasummaa, afaanii, aadaa fi duudhaa Oromoo kunuunsuu danda'u hin jirretti ijaaramu magaalaa Oromoo ta'uu hin danda'u kan jennus kanaafi. Seeraa fi sirni otoo hin jiraatin wanti fudhatamu tokko miidhaa akka qabu ifa. Haalli siyaas dinagdee akkasumas siyaas waraana biyyattii keessatti mul'atus kan daneessummaa balleessee walitti baqsuudha. Afaan Amaaraa biyya tokkummeessa jedhamee duree biyyattiitiin ifatti yeroo dubbatamaa jirutti Oromummaan Oromoo xiqqeessa yaada jedhuun biyyi qajeelfamaa wayita jirtutti ijaarsi magaalaa Haarayaa kun piroojeektii Oromoo balleessu yoo ta'e malee kan Oromoo tolchu ta'uu hin danda'u. Piroojeektiin kun karoora saamicha lafaa qonnaan bultoota Bishooftuu, Mojoo, Wanjii, Adaamaa, Olancitii, Awaash Markaasaa dabalatee lafoota baadiyyaa naannoo kanneenii hedduu kan hammatudha. Lafa kanarratti indastiriis ta'ee magaalaa ijaaruu jechuun naannoo Amaaraa fi godina Guraagee qubsuma uummata afaan Amaaraa dubbatuun wal qunnamsiisuu jechuudha. Giddu galeessa Oromiyaa qubsuma Oromootirraa qulqulleessanii Oromiyaa bakka lama ba'aa fi lixatti qooduu jechuudha. Sababni isaatis rakkoo imaammata magaalaa fi industirii impaayirattiirraa kan ka'e magaalaa ijaaruun yookaan industirii babal'isuu jechuun qubattoota afaan Amaaraaf haala mijeessuu fi Oromoota achi jiranis afaan, aadaa fi duudhaa isaanii gatanii afaan Amaaraatti akka ce'an filannoo isaan dhabsiisuu jechuudha. Magaalonni impaayirattii fi wiirtuulee adda addaa bara bittaa nafxanyaarraa kaasee kanaan dura ijaaramanis kanuma mirkaneessu. Lafti qotee bulaa Tuulamaa naannawa Finfinnee illee dura bifuma kanaan saamamuu eegaleet bulchiinsi masaanuu Oromiyaa taate Addis Ababaa jedhamtee handhuura Oromiyaa irratti alagaan ijaaramte. Gabaabumatti akeekni zoonii industirii addaa kun Oromoof yaadamee otoo hin taane lafa Oromiyaa tarsiimawaa ta'erraa wiirturraa Oromoo qulqulleessanii qubsuma Oromoo hin taane naannoo Amaaraa karaa Minjaariin akkasumas godina Guraagee gama xiyyaatiin walitti fullaasuudhaan Oromiyaa bakka lamatti muruudha. Kanarraa kaanee piroojeektii akeeka dhokataa fi balaafamaa qabu jechuu ni dandeenya. Kanarraaf qabanne xumurree fayyaa ta'a. Egaa dhaggeeffattoota keenya oduu dabalatee sagantaa keenya har'aatiin akka bohaartanii fi hubannoo sakkarraa qooddattan ni abdanna.
sagantaa lafaa fi lafee torbaan dhufu sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif dhiyeessinu irratti akka dhiyaattaniif asuma isin affeeraa tamsaasa raadiyoonii dirree shaggar boruu galgala sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif darbuun walitti deebina. Turtii gaarii qabaadhaa. raadiyoonii dirree shaggar. raadiyoonii dirree shaggar. raadiyoonii dirree shaggar.